cidha boonaa fi qashtii wanti cidha namoota biroo irraa adda taasisu waa baay'een jiraachuu isaa daran kan namoota kumaatamaan lakkaa'aman hawwate ta'uun ufiifuu wanta adda isa taasisuudha. Kun osoo kanaan jiru abbaan aliyyiitis ajaa'ibsiifannaa isaa daran itti fufee jiraachuunis namoota baadiyyaa fi magaala sirritti beekanillee ta'uu baatu nama akka fannis jireenya baadiyyaatis sirritti dhandhamee hin quufin jireenyi magaalatis duraa walitti laaqamee kam keessaa akka qabatu wallaalchise kana ajaa'ibsiisuun ufiifuu ciini boonaa cidha nama birarraa adda kan taasisedha. Maal kana qofa tumaan harmeen boonaa galma cidhaa keessatti namoota afeerte daranuu namoota hundallee ta'uu baatu kan akka kiyyaa kana hawwachiisuu bira dabree lubbuun fuudhana qajeeltullee waan hin fuudhee akka boonaa kanatti bira dhaabbadhu dhabuun kiyya ammas akkan daranuu yaadan sokkee ijoolluma shamarranii tammilisee boonaa tana cinaa dhaabbadhee fuudhullee baatu itti achi maxxanee suuraa waliin ka'u naa milchiif keessaafuu tagama saantu kanaan dhaabbattee qashtii bishaan obaaftu takka hoggaan achi milladhu yoo jinnii taate malee wannumti hangas natti tole hin jiru. San siqa argee beekanaan hin jeenaa malee hoggaan maqaa ishii odeeffatu leello ta'uu ishiiti. Hundaafuu ciini boonaa haala namoota baay'ee hawwatuun ji'a tokko dura gaggeeffameera. Daawwattoonni qophii tanaa baay'anis qaamanis ta'uu baatu yaadan cidha boonaa fi qashtii irratti argamanii jiran yoon hin jee kan hin sobinatti hin fakkaatu. Nan sobee ijoollee Oromoo isiniin jechaa yaadan artist keenya beekamaa Hacaaluu Hundeessaa bira isin geessaa gama boonaa fi qashtii hoggaan isin dabarsu ammoo gammachuun keessa kiyyatti dhagahamu guddaadha. Abbaan Aliyyii didus fannis tola abbaan Aliyyii ooleeffana adaamumatti mana bitee fi maatii isaa guutuu fi harmee boonaatis akka gama adaamaa ol galanii haati warra isaatis asuma isaan bira jiraattu gaafataa jira. Ta'us garuu yeroodhaaf mana akka fannis fedhuu waan hin argatiniif harmeen boonaatii fi abbaan Aliyyii gama baadiyyaa deebi'anis fannis haadha mana isaa waliin adaamumatti hafee mana barbaadaa jira. Boonaa fi qashtiin eega cidha godhatanillee inumaa jaalalti isaanii daranuu kan dabale fakkaata. Ganamas galgalas yoo tasa boonaa argite qashtiinis walumaan jirti jechuun yeruma takka addaan hin bahan. Jidduu tana guyyaa sadi geenye eega boonan kophaa deemuu eegali. Qashtiin ni kuttee jechaa namoonni baay'een ufumaaf uf gaafatanis ni kuttee fi ni jirtii gaafatanii hubatuu hin dandeenye. Guyyaa tokko boonaa fi qashtii isaanii kilinika tokkorraa waliin bahaa jiran arganii akka qashtiin asuma jirtu hubatan waan taateen beeku malee qashtiin nyaata akka duraanii nyaata hunda nyaataa hin jirtu. Inumaatu fooleen nyaata garii ganda ollaatii yoo tasa funyaan qashtirra baate haq jetti. Yeroon ishiin gama USA barartus geessee jirti. Sa'a osoo hin tahin sakandii takkaaf ija duraa wal dhabuu hin danda'an. Fannis mana guddaa mooran isaa bal'atu tokko argee gatiin qaalii taatus waa baay'ee yaadaa haadha fi abbaa isaa kan osoo inni guyyaa tokkollee tola hin ooliniif jalaa dhuma yaadataa. Manni itti bareeduu daran mana lama mooraa takka keessaa qabaatuun akka inni bitu taasisee jira. Harmee boonaatii fi abbaa Aliyyii maatii isaa waliin gama adaamaa ol galchuuf jennaan aboo an akkamittin iddoo tiyya dhiisee magaalatti gala je'aan abbaan Aliyyii. Iddoote namni siif haa dalagu yoo feete torbaanirraa dheeytee laalta wanni hundi anarraa humaayyaadinii kha'inuun an asitti si dhiisee numan hin deebi je'ee abbaa Aliyyiitis fuudhee gama magaalaa ol galchee jireenya magaalaa sirritti baratu baatanis amma ji'a tokko gahan eega gama magaalaa ol galan. Qashtii fi boonan osoo garaa'uun wal jala boohuu boonan qashtii xayyaararra kaaye xiqqoof dhaqqabatte malee osoo boonaaf qashtiin walitti boohan yeroon jalaa dabartee turte. Hundaafuu boonanis foormii barbaachisaa ta'e hunda qashtii waliin guutee jira waan ta'eef dhihoottis ta'uu baatu akka qashtii bira dhaqu abdii guutuun eeggatu akka qabu sammuu ofitti himaa of jajjabeessee qashtii qajeelchee gama manaa gale. Fannis qashtii dura gama Oromiyaa dhufu inumaa galuu hin heedu. Yoom takkaa mi'aa jaartii argee beekare inumaa qashtii fi boonan walittillee boohan wal jajjabeessaniituma wal qajeelchan. Tafannistun ammoo nama dhibbe. Viizaan isaa haduraa jalaa dhumannaanis dabalatee ture. Qalammadaa kunis dhumate. Garuu fannis yoo uleen taate malee deemuun hedu fakkaata.
wayyaa jaalala dulluma keessa jee abbaallata. Hiriyaan qashtii tan qashtii hawwii dheeran eegaa turte dirree xayyaaraa dhaabbattee ka'ul yaa'uu fi gayyaa'u keessa qashtii jaamba barbaade. Booda osoo ishiin ija hirtu qashtiin suuta bursaa tokko lafarra dhiibaa as deemte. Hiriyaan qashtii qashtii ta'uu sirritti hin bar. Booda hoggaa itti as dhiyaate. Qashtii jette hiriyaan qashtii. Hee jetteen qashtiin walitti maramanii maal naa fidde boonaa bira jennaan kunoo laal boonaa xiqqaan nuu fidee dhufe jettee harkaan garaa ishii kana qaqqabata akka isaanii sanitti walitti qoosaa gama manaa kutan. Fannisaadha mana isaa dhiisee deemuu dinnaan abbaan aliyyi tawaa argetti fannis akka deemu godhe. Fannisis gama USA kutu. Jaalawwan kiyya kabajamoo qophiin jaalala waasaffan ji'oota lamaaf dabraa ture kanumaan xumuramu. Barreessaa fi sagalee kan isiniif dhiheessaa ture Kamuu Amin ture. Qophiin kun asoosama jedhama. Seenaa jaalalaa boonaa fi qashtii jaalalti ibsaa fi leelloo maalirra geesse gaafii daawwattoota baay'ee ture. Maqaa leelloo fi ibsaa ji'uun kan itti deebinu ta'a. Qophii biraa torbaan kana keessa akka isiniif eegallu haala mijeessineerra. Obsaan nu hordofaa sheer laayik gochuun nu gargaaraa isiniin jechaa ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Galatoomaa.